Dheebuun uummanni Oromoo waraaraaf qabu hordofii marii mootummaa fi waraan bilisummaa Oromoo jidduu gaggeeffamaa ture irratti mul'ata. Namoonni hedduun waliigalteen akka argamu abdii guddaan eegachaa turan. Erga mariin marsa jalqaba xumurameellee qondaaltonni mootummaa fi namoonni kaan adeemsa nagaa kan irratti amanu yaada isaanii miidiyaa hawaasaa irratti ibsachaa jiran. Yaada namoonni miidiyaa hawaasaa irraa kaasan kana irra haasa'uu fi waayilkii Hamza Hussein biraatti argama. Hamza, mariin kun guyyoota 9 gaggeeffamaa ture. Erga mariin xumurameen booda namoonni garaagaraa miidiyaa hawaasaa irratti ibsisaanii ibsachaa jiranii ati maal agarte eenfaatuma jedhee maalfa jedhan? Ayyee galatoomeesli jalqabuma marii kun eegalamuusaa namoonni haala gaariidhaan ilaalaa turanii sababiin isaas mootummaan haala kanaan waraana bilisummaa Oromoo kashanee jedhee shorkeessaa jedhee farrajaa ture waliin taa'ee ni mari'ata jedhee namni yaadin turre haala gaariin ilaaluu qofa otoo hin taane abdiis irraas abdataa ture maaliifi nama baay'eedha rakkoo nageenyaa sababa kanaan mudataa tureen kan miidhamaa jiru namoonni gara caalu yaada gaarii dhiyeessaa turan. Seenaa Itoophiyaa keessatti marii hidhataaf mootummaa gidduutti taasifame kan kanaan dura argine keessaa kan akka kanaa abdii uummata keessattuu hin jiru. Keessattuu uummanni keenya baay'een isaa miidiyaa hawaasaa Facebook irra jira. Yaada namoonni kennan irraa gaafa arginu namni hedduun akka irraa abdatee jiru ammallee keessaa wantoota garaagaraa kaasuudhaan mariin kun abdachiisaa akka ta'ee eeruu tokkoffaa ibsumti baheeyyuu wal fakkaata. Sun wal ta'uu isaanii agarsiisa. Waan hunda irratti wal ta'uu baatanis waan hedduu irratti akka wal ta'an agarsiisa jedhu. Kabiraa immoo maqaa waraanni kun ittiin of hin waamne shanee jedhee kan mootummaan moggaas maqaan sun waraana kanatti maxxanfamuu hafeera ibsoota ba'an irraa gaafa laalu kan mootummaas ibsa ba'e irraa gaafa laalu akkaataa namoonni itti barreessanis kun mataan isaa waan guddaadha jedhaniiti kan isaan kaasaa turanii. Kan biraa immoo yeroo dheeraaf waliin turuun isaaniiyyuu yeroo dheeraaf namni waliin galle yeroo dheeraa waliin turu halkan tokkoyyuu waliin mari'atu garuu namoonni kunneen torbee tokko ol wal bira taa'anii waliin mari'atanii waliin dubbachuun isaaniiyyuu waan abdachiisaadha jedhanii namoonni barreessu. Gama faallaa kanaatiin immoo bifa abdii kutachiisaadhaan mariin kun waliigaltee tokko malee xumurame jedhanii ka barreessanis jiru. Shanee wajjin mari'achuun hin barbaachisu silumaa yaada gaarii qabatanii dhiyaatan jedhanii kan barreessanis illee jiru. Yaadi kun dogoggora ta'us immoo miidiyaa hawaasummaa irratti namoonni barreessanii nagaaf tumsuu qabna ofiif jenne jedhanii kan barreessanis jiru. Hamza, wanni an arge beeta yeroo jalqabaa fi uummanni Oromoo afaan tokkoon dubbachuu jira. Akkasee. Yaada kana maaltu uume? An akkanaaf galutti namni dheebuu nageenyaa qaba. Namni baay'ee hifateera rakkoo nageenyaa keessa jiraachuu qotataan jiru nagaan bahee galaan jiru namni waan hunda caalaa nageenya barbaada. Nageenya buusuun immoo kan danda'amu waraanni kunii fi mootummaan yoo wal ta'anidha. Kanaafiyyuu qaanqeen yookiin abdiin tokko gaafa mul'atu uummatii tokko ta'ee kana tumsuu qabna kan jedhu irratti wal ta'e. Kanaan dura akkasitti wal ta'ee hin beeku uummati. Mootummaa shororkeessaa wajjin maal mari'atanii fiduu afaan qawweetu nu baasaa jedhaa turan. Kanarratti garuu haala nama ajaa'ibuun yaadi uummataa yaadi nama hedduu jijjiirameera. Namni nageenyaaf dheebuu akka qabu kanaafis akka tumsu namoonni hedduun yaada kennaa jiru. Keessattuu aanga'oota mootummaa dabalate rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa jajjaboon yaada kana deeggaruudhaan kan kanaan dura faffaca'anii yaada garaagaraa kennaa turan marii kana tumsuu malee wanti nu baasu hin jiru. Itti bahiisaa nagaan akka milkaa'u. Nagaan akka milkaa'u gochuuf hunduu waan nurraa eegamu tumsuu qabna jedhanii qaba barreessaa jiru hin jiru. Fakkeenyaaf gumaa saaqataa ibsi ba'ee akkaan abdachiisaa akka ta'e wal fakkaataa ta'uunsaa mataansaa abdii guddaan akka jiru agarsiisa jedhee barreessee gaaffii waggoota 50 olii guyyaa 5 keessatti deebisuu hin danda'amu. Garuu immoo jalqabbiinsaa waan baay'ee abdii namaaf kennuudha. Kana tumsuu qabna jedheeti kan inni barreesse. Namni siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed lola waggoota 5 kana booda waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan waliin taa'anii ibsisaan dhumarratti baasan waliigalteerra ga'amuuf abdiin jiraachuusaa waan mul'isuudha. Kanaafiyyuu deeggartoonni gammachuu akkasumas waraannis mootummaanis milkaa'ina marii kanaaf dhiibbaa uumuu feesisa malee waan boodatti nama harkisurraa of qusachuu qabna jedheeti kan inni gorse. Qondaalli ministeera nageenyaa Itoophiyaa Abtaayyee Danda'a yaada nama hedduu qajeelchuu danda'u kennanii marii kana tumsuu akka qabnu deemsi eegalamee akka milkaa'uuf martuu waan irraa eegamu tolchuu qaba jechuudhaan dhaamsa dabarsanii. Yaayyaa Bashir akka jedhutti ibsi gama lamaanii nu bahee kan mootummaaf woboo jechuudha. Qabiyyee ijaaraa fi hawwii nagaa buusuu qabuun kan guutamedha. Araarri kamuu yeroo fudhata. Kanaafuu itti baasaatiif tumsuu qabna jechuudhaan barreessaniiru. Rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa kunneen yaada gara nageenyaatti geessu marii kanaaf illee galtee ta'uu danda'u kan hawaasa tokko godhu kennanii jechuudha miidiyaa hawaasaa irratti. Galatoom Hamza. Galatoom. Dippilomaatik ekspiriyeensii keessatti yommuu akkas torban tokko
teessee wajjin haasoftuu haala gaariitu jiraa jechuudha. Kun milikkita haala gaariiti. Utuu haalli gaariin hin jiraanne jalqabumatti sa'a 24 keessatti yookaan maaksimum sa'aatii 48 keessatti gargar deemu. Utuu yaadni garaagaraa hin jiraanne. Akkas turuun isaanii torban tokko turuun isaanii waan hin agarsiisu waan irratti haasa'an baay'eetu ture haasa'aniiru jechuudha. Akkuma isaan jedhan immoo waan irratti waliin galle ture kun immoo waan haaraa miti. Waan pozitiivii ta'uu isaa immoo kan agarsiisu jarri kun si'a bahanii jedhanii mari'atanii bahanii waan jedhamu irra jiru waan dubbatamu irra jiru hunduma dubbatanii bahanii kan ammoo kan agarsiisu ibsi isaanii sabatti dhiyeessan afaan Oromootiin afaan Ingiliffaatiin afaan Amaarinyaan baasan kunii hundisaa katan walbarraa koppii waan ta'edha moororres. Kun jechuun maali haala gaarii ture walii galuu walii galtee qabanii jechuudha kan fudhadhan akka eksperiensiin qaburraa ka'ee waan ilaale. Ibsi isaanii amma baay'ee xiqqaadha. Wantoonni hin ibsamne baay'eetu jira. Kana jechuun gara fuulduraatti wantoota kanarratti amma mari'annetti uummatatti hin ibsan jechuudha. Ibsuun irra hin jiru. Maaliif egartee yommuu haasaan akkasii mariin akkasii deemu kun yoo sabatti gadi baaftee dubbattee jettee yaadi sabarraa dhufu tokko diigaa ta'aa wanta itti mormuu tokko jalqabaa saba warra marii kana keessatti qooda fudhatu irratti dhiibbaa tokko irra fuudhuu dhufaa. Kanaatiif akka naa galuutti yoo akka seeraa ta'e ammayyuu isaanan jarri sun waan irratti dubbatan waan irratti walii galan waan irratti wal dhaban bakkeetti baasanii dubbachuun irra hin jiru. Yoo waan irratti wal dhaban sun tootaalima wal dhabanii gargar baanutu ta'e haasofnee achi geenyee kan irratti wal dhabne jedhanii hin baasuu danda'u. Baay'ee gaariidha akka isaanitti gargar ba'an kun haala gaarii jira jechuudha. Walii galuun dadhabne jedhu kun walii galaniiti kan gargar ba'aniyyuu. Kana walitti deebina jedhanii yaada walii galan irratti walii galanii yaada waliin gara irratti immoo akka waliin galle walii galanii gargar ba'an walitti deebi'uudhaafi. Kanaatiif haalli gadheen hin jiru jechuudha. Mee muuxannoo qabdan irraa mariin gulantaa akkamiitiin gaggeeffama? Dursa maaltu godhama taanee maaltu godhama marii waliigalaa yookiin waliigaltee waliigalaa irra yeroo akkamitti ga'ama waan muuxannoo qabdan irraa? Waan lama kanatti yeroo araaraan dhattu jalqabuma kanatti jettu utuu bakkeedhaan wal waraanaa jirru teenye nagaan wajjin haasofnu jettee mari'atta waliin lollu ammas jirrutti jettaan amma mariin kun deemaa jirutti walitti hin buunu loltuun keessanis loltuun keenyas hin boqotu lafoo jiran dhaabbatanii maaliif eessaa madda kun yaadisa dura ta'an isaanii yookaan bakka bu'aan isaanii iddoo gaarii ta'anii waa nyaachaa waa dhugaa haasa'u. Kanaatiif loltuun isaaniis immoo boqochuutu irra jira. Lolli lammaffaan maalinni keessumatti wanta maddafee dhumu tokko jira. Utuma araaraa sabistaansii keessatti ulliqin dura mootummaanis jara gaafachuun kan irra jiru warri oolaan in this situation oolaanis waa inni mootummaa gaafachuu jiru. Pirisaayisii jira wanti tokko wanti lafa kaa'amu irra jiru. Iizii kan ta'e. Isa dura karaarra haxoofta utuu isa guddaatti hin naqin. Fakkeenya tokkoon sii kennee biyya kana keessatti namni baay'een dubbatu beeka garuu namni torba adda bilisummaa Oromoo Central Committee isa ta'u senior position warri qaban waggaa 3 caalaa manni murtii bilisa isaan baasee gadhiisee amma isaan hostage ta'anii jiru hidhamanii. Hidhaa miti garuu akka hidhaa mana keessa kaa'atamanii jiru. Ogguramanii ta'anii jiru. Jarri kun freedom isaanii argachuun isaanii the most top question ta'ee natti argama naani otoo akka yaada kootiitti. Hin kaafne jechuu komitii rakkina jiru isaantu beekaa kaasanii harkaa fudhachuu baadhiisuu danda'u akka kootti garuu kun baay'ee maalii fi mootummaan kan hin eechuu hin danda'u. So wanta akkasii kana dura kaaftatu nagaa sabistaansii guddaatti liqinii jechuu fedheeni. Waan walamanteedhaaf gargaaru jechuudha wantoonni kun. Exactly walamanteedhaaf maalinni atattamitti nama nagaa nama manni murtii bilisa baase tokko utuu hiitee jirtu ani inni qawwee qabadhee si lolaa jiru attamittin si amanee si jinaa isaanii jechuu kooti. Carraa kana keessa baay'een abdaddee turan inni kamu jedhee ani mootummaa mata'ee durumayyuu haasaan kun akka nagaa sirrii akka inni ta'e akka garaa gaariidhaan isaanitti haasa'uu deemtu puruufii isaaniif gochuuf jettee ani dura hiikayyuu jedhee yaadeen turen utuu hin naqin ta'utu irra ture. Akkuma seenaa Oromoo qabsoo seenaa Oromoo keessatti amma kuni waan guddaadha jedhanii kan kaasan jiru sadarkaa kanatti mootummaan fudhatee baroota dheeraaf abaa'uun qabsaa ture karaa nagaatiin galee inni hidhate bosonatti hafee kuni akkamitti ilaaltu isin sadarkaa maalirra geettanii yaaddu? Haala gaariidha. Akkasitti haasa'uun rakkinni namni uume namumatu mariidhaan fixa. Rakkina waaqayyoo namatti fide duwwaadha kan namni meebii fixuu hin dandeenye. Akka kootti amantii kootti garuu haasaa nama jalqabame kuni waan ta'uun irra jirudha karaa lachuuniyyuu. Kan kana caalu carraanis hin jiru. Baay'ee ulfaadhaa. Ulfaadhaa isinis.
Igaad marii marsa jalqabaa haala abdachiisa ta'een xumuramuu ibsee mariin kunin itti fufee nageenyi waaraa fiduu gaafate.